Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaar kafuune kabajamtoota daawwattoota Aashaa inda kadiirtu akkam jirtan naga jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Daawwatta keenna rabbi loogidhaan deebi'ee isinii dhufe akkuma argitan kana daawwatta keenna ganama subiidha. Iga salaanneen booda gara biddeen tolchus seenee jechuudha. Ganama ifee jira jechuudha musaatii kanatti akkuma argitan kana kunoo eelee qoraantii irratti biddeen tolcha maashaallah biddeen akkana fakkaata daawwatta keenna eelee qoraantii waan tolcheef immoo Mabaratin gize tokko haili dhaba beeytani gize mabaratin haili dhabe immoo biddeen akka eelee qoraanii kanatti eeleen kun hin bareechitu gize mabaratin haili qabu qofa akkasirratti biddeen bareedu kunoo kana fakkaata haaluma kanaan biddeen kalaas haguma sanni waraabee maaliif viidiyoon isinitti yoo dheerate ilaaluun isin salachaa jireeti jechuudha daawwatta keenna akkuma argitan kanatti immoo gara kushiinaa dhufee jira ciree hojjechuudha ganama isiniin jedhee jira biddeen tolchee geessee gara ciree hojjechuutti seenee jira jechuudha daawwatta keenna kana fakkaata oolman guyyaa keenna jechuudha daawwatta keenna sababni oolmaa guyyaa kan isin waraabaa jiru jechuudha daawwatta keenna namni tokko bu'aa bahii hedduu keessa tareetii jireenya ofii kana kan mo'atu jechuudha akkuma miidiyaa kanarratti yuutuubii kanarratti jechuudha namni waan qallaalii qofa qabatee dhufa gisee tokko akkasumatti jireenya akkuma argitan kana hixaana akkana biraa aaruuf bira godhee jira akkuma san rayyaan illee kuno dhufee alkaa ilaala wanni rayyaan laaluun jaalanne jiru rayyaan baxaan illee bixaan itti agarsiisa akkuma argitan kana rayyaan maashaallah tabarakallah jedhaanii hedduu baxaan jira wanti inni ilaalu hin barbaanne jiru akka maamee firdoomsatiin illee xiqqoo amala qaba rayyaan alhamdulillah rabbi kuno akkuma argitan kana rayyaan osuma isin asirratti ilaaltan guddatee gara ga'ee jira alhamdulillah rabbil alamin miidiyaa irra dhalatee miidiyaa irratti kan guddateedha kanaaf baxaan ta'e na fakkaata akkasini jedha daawwatta keenna akkuma argitan kana achi ciree hojjechaa asii mootuu guyyaa kana guyyaa qulqullinaati waan ta'eef akkuma argitan kana gibbiin keenya saramikillee yoo ta'uu baate ni dhiina torbaan hin gaafta akka sababni isallee awwaarri alaa dhufuutu jira waan ta'eef gibbii keenya keessa awwaarri hin jiru bishaan dhiina waan ta'eef haala kanaan garuu awwaarri alaarraa sesseenu akka nurraa dhiqamee awwaarri qulqullina akka qabaatuuf jechuudha haala kanaan bishaan itti gannaqee dhiqaa akkuma argitan firdoosan intala guddoo taate kunoo firdoosan na gargaarti hoosiyaan na gargaarti meeshaan jechuudha meeshaa xiqqaa kanaa miti asitti mootiyyuu aabban quraana qaraa jiranii sirriitti isin agarsiifne meeshaa xiqqaa kana yaafne meeshaa biffee keessa dullee yaafne kan itti nyaanni qoshufillee yaasne jirra meeshaa xiqqishuu gisee ta'e kushiinatti maksala irratti dhiinna jechuudha asitti garuu meeshaa guddaa meeshaa baay'ee gisee dhiquu barbaannu asitti gayyaafne birkaa biratti akkanatti bishaan gadi banneeti dhiinna jechuudha bishaan alatti gadi yaasuun dhoogganii jiran adamaa keessatti garuu numa yaafna nuti gadi gisee dhufan hedduu qaaqanii hundumaafuyyuu ija eeggannee haala kanaan guyyaa tokko gibbillee dhiinee faagoora jechuudha ofirraa yoo argan hedduu ulfaataadha jechuudha daawwatta keenna kana fakkaata oolman kiyya guyyaa isinirraa badee jira maayii kana dhiifama fuuzii wajjin haasa'aa daddafii maalii godhii warra jechaa isa waa hedduu haasofne firdoosan gargaarii akkas ta'e jechaa hojjetaa turre amma garuu sagalee irraa walleessee sagalee kiyya qofa jalatti siniidhaa jira jechuudha daawwatta keenna sababni isallee yeroo san meeshaan korkaa maal jedha waan ta'eef sagaleen akka isin hin jeedhe malee dura geeffatanii wanta akka rakkoo hin qabu wanta addaa waan haasofne hin jiru isin jedha daawwatta keenna akkam jirtan anis yaada isinirraa badee jira isinillee narraa baddanii jirtanii yoo ani viidiyoo babbareedduu qabadheen dhufi yoo viidiyoo ta'e yoo firaankiin ta'e isin akkasuma ilaaluun jaalattanii viidiyoo meeshaa akkasuma ilaaltanii hundumaa hulaala laayik nu godhaa warra gammaa laayik gochaa nu jajjabeessitanillee hedduu galatooma chaanaaliin keenya immoo alhamdulillah rabbil alamin kuma soddoma galuuf deemaara gaafa kuma soddoma gala inshaallah daawwattoota kiyya akka hagaadhaan jajjabeessitanii isin geettan kana isinillee sarpiraayis isin godha isin jedha daawwatta keenya nuufillee hamilee akka ta'utti qophii xiqqoo wayii gochuun keenya noolu inshaallah rabbi na gargaare isinillee du'aa inaa godha isin jedha daawwatta keenya haala kana meeshaa wanta akka siinii faarmuzii wanta ani meeshaa cabu hunda dhiine geessine amma kallattii waan akkuma argitan kana kunoo gara tirii saanii wanti tarree jira jechuudha kana fakkaata hojii wajjin haala kanaan faagoona jechuudha jireenyi yoo waliin gargaarin taatu fakkeenyaaf namoonni tokko nama hojjettu mana keessaa qabaannalla wala meeshaa dhiquu wala qulqullina achumallee gargaree kan laallee jira garuu akkasii miti jireenyi maaliif namni osoo hojjettuu fedhillee mana keessaa qabaate nullee hojjenne arginee jira gargaarsa barbaachisa wallahi jireenyi ulfaataadha hojiin mana keessaa kun hedduu ulfaataadha hojii badhee bayanii hojjetan caala hojii mana keessaa ni ulfaata yoo namni waliin gargaarin kanaaf jecha haala kanaan hojii wajjin gaafa keessattuyyuu meeshaa waan xixiqqoon ta'in gaafa meeshaa hedduu dhiquu barbaanne gaafa gibbii guutuu qulqulleessuu barbaanne uffata torbaanii guyyaa tokko dhiine waan ta'eef gaafa uffanni torbaanii guyyaa miicamu san waliin hojjanna guyyaa kaan hojii qallaalii yoo ta'e isiin ni hojjetti nyaata ani yeroo hundaa ofii kiyyaaf hojjedha jechuudha daawwatta keenna yoo dadhabee yoo na dhukkubee achitti nyaata ofii hojjechuu jaaladha kana fakkaata jechuudha haalli jireenya biyya keenya biyyaan baatti meeshaa guddaa ta'e xiqqaa ta'e dirqama
kushiinaa keessatti qaba asitti garuu haala kanaan gayyaafne saafaa keessatti faagoone dhiina jechuudha ta'eena meeshaa dhiqiinsarra isin tursiisee jira meeshaa matu baay'eedha sirriitti ispiid godhe malee daqiiqaa 30 meeshaa kana dhiinee gaggeessine yeroo san garuu ispiid irra galchee daqiiqaa xiqqootti deebisee jira kana fakkaata isin jedhaa warra nu jaalattan nu kabajjan viidiyoo keenya laayik gootan guddaa galatooma isin jedhaa asiin dura dhaamsa isin dhaamee ture jireenya keessan keessatti wanta gadii wanta xixiqqoo hin yaadinaa rabbiidha keessanii kennu isin waan gaarii karoorfadha isin jedhee ture hedduu nutti tolee jira dhaamsi keessa warraan jettan guddaa galatooma yeroo kamiyyuu jechuudha ilmi namaa haga danda'een wanta gaarii yaaduun wanta gaarii hojjechuu mokkoruun rabbiidha ka bakkaan ga'u karoora ofii keessatti jechuudha waan gaarii karoorfachuun waan rabbiillee jaalatu waan namnillee barbaadudha garuu ta'aniituma waan namni godhe tokko hawwa osoo hin taane mokkoruu tattaafachuu lafaa ka'anii jammaruu namaaf jammaru hin jiru jireenya ofii tana abbamatu lafaa ka'ee jammara yaani fakkeenya waan tokko inni godha jettanii bara dheeraa osoo yaaddanuu yoo mootu isin kaatanii hin jammarin eenyu jammaree hojii kana mee ati ilaali ati hojjedhu ittiin jiraadhu nama waan jedhu hin jiru yoo abbaan iyya ollaan iyya bayaa akkuma jedhan san isin jammaruu qabdan wanta hin dandeenye yoo ta'e jammaruu qabdan asitti immoo warra qoxaarii ilaalaa jechuudha inni argu kaameraa keedatuun jedhee seenee qoxaarii ilaalee bahee bishaanillee qoxaarii ilaalama ji'a biyya keenyatti mafraatiin ilaalama akkasiin jedha wanta kiyyaa jirrumaa warra biraatti sin jalaa seenee raafooziyaa immoo geessitee meeshaa cinaa galchitee jirti meeshaa immoo deebitee xumurti jechuudha gara kushiinaa geessaa jirti akkasiin jedha wanta addan takka boru godhaftaan godhan jedhan hin qaxarina jammara fakkeenyaaf wanta jammarametu bakka gaa malee wanti hin jammaramin bakka ga'uu hin danda'u achuma taa'aa fakkeenyaaf gisee biyya arabaa jiru yuutuubii kana yeroo dheeraadhaaf yaadaa ture hin hojjedhe jedhee garuu guyyaa irraa jalqabee irraa qabeeti hojjedhe malee guyyoonni yaadaa ture sun amata lama jechuudha biyya arabaa keessa ture yaadaa ture garuu osoo akka yaadatan hin jammare gaafa biyya kanatti galuun sabskiraayib guuttadhee galuu danda'a lafa jala yaadaa ture eegi galuu kalaa'ee jammare ammallee fakkeenya warri yuutuubii barachuu barbaadan gara keessatti dhuftanii aashaa akkamitti banannaa warri jettan abdulaaf yala seena laala abdulaaf barumsa yuutuubii sirriitti barsiisa warra afaan amaariffaa dandeettan immoo abigidaa miidiyaan sirriitti barsiisa kanaa jecha wanta akkasii laala barumsa isinii fayyadu gaafa biyya galtan ittiin jiraachuu dandeettan gaafa galtan immoo haga fedhe jireenya ulfaataa haa ta'u haga fedhe jireenya isinitti faallaa haa ta'u hin dhiisina achitti dhuftanii sabskiraaybii guuttattanii sa'aatii guuttattanii hiyyaa isinii jammare warra dhuftanii biyya geettan dhiiftan hin dhiisina haga fedhe jireenya ulfaataa ta'u haga fedhe manni kee haa hokkatu haga fedhe jireenyi kee haa hokkatu siif ta'e atuu keessa jiraataa jirta ka ta'eef haa laalu ka ta'uufi baate haa dhiisu malee haaluma itti jiraattan saniin viidiyoo waraabuu hin dhiisina dalagaa teessan dalaguu hin dhiisina isiniin jedha kun dhaamsa kiyya ka yeroo hedduuti fakkeenyaaf shamarran biyya arabaatti dhufanii waayee ani maal jedheetiniin amma manni kiyya akkana jiran as takkaakalamni jireenyi kiyya akkana jiran as takkaakalamni gaafa sirreeffadhe viidiyoo hojjedhanii dhiisanii kaasaan yuutuub viidiyoo isaan rabadan innillee isaan rabada subscribe irraa ka'a sa'aatiin irraa ka'a duubatti deebi'anii hamilee dhabanii kalaatiin dhiisan nafse maayyuu warra dhiisan hedduu jira kanaaf jecha osoo dhiisuu osoo duubatti hirkatu hin taane akkuma jirtanitti dalagadha isiniin jedha laalame meeshaan sun yeroo sawwaa namu fakkaatu amma garuu harkaan hojjetamna wanti hin dhumne wanti hin taane hin jiru jechuudha. osoo dabbaree taa'ee ilaalee isiin kophaa isii yeroo dheeraa irra turtee miidhamuu dandeetti haala kanaan harkaan hojjetamnaan garuu yeroo gabaa keessatti dhumee foojii ammoololii miicaa jirti ani immoo xaraguu qaba lafarraa waan ta'eef kana xaxxaragaa jira jechuudha kana fakkaata daqiiqaan kiyya dhumaa jira waan ta'eef daawwatta kenna haaluma kanaan yeroo takka yeroo nutti mijaa'u viidiyoo adda addaa qabadhee isinii dhufaa isin immoo sheer laayik subsiraayib gochuudhaan jajjabeessuun irraanfatina har'aaf viidiyoon jedhuma raddeemeera haala kanaan gibbillee faagoonee jirra assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh